Akkam jirtan akkuma yeroo darbee laaluudhaaf yaalle irra mee tiraanzaakshinii kan akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla. Tiraanzaakshinichi akkas jedha. Transaction made by Birmari and the CEO is a public accounting firm in France for the months on August are shown below. Prepare a tabular analysis which show the effect of those transactions on expanded accounting equations similar to that shown illustration. Illustrationii kana dura eegallee turre isin xumurre bifuma saniin akkamitti prepare tabular analysis irratti hojjedhu jira transaction jechuudha. Akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla. Transaction 1 the company issued ordinary shares for $25,000 cash. Kana jechuun maal jechuudha? Ordinary share ka jenneen sun ka jalqabaadha jechuudha. Jalqaba irratti asseetii jalatti kaashii jala inni galmaa. San booda deebi'ee immoo inni kaashii jalatti erga galmaa'ee booda kaashii jalatti erga galmaa'ee raawwatee booda gamasitti yookaan equity jalattis jechuudha. Maaliif inni galmaa? Ordinary wantiidhaan galmaa jechuudha. Share capitalidhaan jechuudha. Kanaafuu as jalatti 25,000 kaashiidhaan manni gizee faabrikaa san dhaabuudhaaf deeman maal godhanii qarshii 25,000 waliin buusanii jechuudha. Qarshiin 25,000 tun kaashiidhaan waliin buute waan ta'eef asseetii jalatti kaashiidhaan ta'eesi kaashiin tun pilaasiidhaan ta'eesi qarshii 25,000 jechuudha. As jalatti immoo equity jalatti immoo maaliin ta'eesi equity jalatti share capitalidhaan ta'eesi jechuudha. Yeroo biree akkuma ilaalle equity jala share capitalii ka jalqaba waliin buusan sun jechuudha. Saniin retaining earnings konseptii retaining earnings kana isinii galuu qaba laal. Konseptii retaining earnings jechuun osoo share capital jechuun osoonii fi ganaa hojiitti hin galin dura maallaqa isaan kuufatanii kaapitaala lafaa qaban jechuudha. Retaining earnings jechuun immoo eega dalaga seenan booda waan argatan san waan baasan san waan adda qoqqoodan jechuudha. Fakkeenyaaf waan argatan jechuun waa gurguranii kaampaanii waa gurguru ta'e revenue argata. Revenue kan argachuudhaaf baasii baasan innis expense waan akka mana kiraa manaa jira, wantoota akka gartee salary expense jira, rent expense jira. Isaan san as jalatti expense jala kaayaa jechuudha. Dividend jechuun immoo eega hojjetanii argatan booda maallaqa itti hojjetanii argatan san yoo akka adda fudhatan taate dividend jedhama jechuudha. Kanaaf immoo amma transaction waan kan jalatti the company issued the ordinary share for 25,000 in cash. Kaashii waan taateef asseetii jala kaashiidhaan keenya jechuudha isa kana. San boodas dhufnee share capitalii jala keenya jechuudha equity. Inni itti aanu immoo maal jaa transaction tun the company purchased 7,000 office equipment on credit. Asitti hubadhaa laalama. The company purchased 7,000 of office equipment on credit. Maaliidhaan bite? Krediitiin bite jechuudha. Liqiidhaan bite. Equipmentiin kun maal ta'e? Liqiidhaan bitame jechuudha. Krediitiidhaan bitame. Kanaafuu transaction 2 jalatti transaction 2 keenyas jira. Transaction 2 jalatti equipment is plus by $7,000. This is purchased by credit. So we put the $7,000 under account payable. Waan ganaa kafalamuuf ta'u jechuudha. Account payable jechuun akkuma yeroo duraa isinii himuudhaaf yaale account payable jechuun waan ganaa kafalamuudhaaf ta'u jechuudha. Kanaafuu laal wanti isin beekuu qabadan mallattoo walqixaa sana achii fi mallattoo walqixaa sana as wanni jiran yoo mallattoo walqixaa ta'e achi hin dabale mallattoo walqixaa ta'e asiin isinii dabala. Fakkeenyaaf reefu 25,000 kaashii jalatti 25,000 qabna. As jalatti share capitalii jalatti 25,000 qabna jechuudha. Accounting keenya 25,000 dabalee jechuudha. Equipmentiin keenya jalatti asseetii jalatti ta'a. Akkuma yeroo dabaree isinii himuuf yaaletti kaashii, laandii, equipment, supply, account receivable, not receivable warreen jennuun boqonnaa lama keessa ni ilaalla asseetii jala ta'anii jechuudha isaan kun. Garuu equipmentiin amma maaliin bitame? Wantiidhaan bitame jechuudha. Idaadhaan bitame yookaan salafaan bitne jechuudha. Yeroo dabaree isin jee salafaan bitame salafa waan bitame account payable jala ta'a jechuudha. Account payable is increased by
$8,000. The transaction 3, the company received 8,000 cash in exchange for service. This is revenue that the company get or accept from the customers by developing the needed part. This is maal jee wanti isinii galuu qabu asitti akka transaction 3 kana jalatti the company received 8,000 cash in exchange for service performed. Tajaajila raawwatameef maal harkaa fudhatee 8,000 fudhatee jechuudha kaampaanichi. The cash is increased by $8,000. At the same time, under here, revenue is increased by $8,000. This right hand and the left hand is increased by the same amount. Kanaafuu transaction foreign immoo the company paid $850 for this month. Amma maal godhe kaampaanii inni kafalee jechuudha. Yeroo kana kafalu maal ta'a? Kaashirraa hir'iseeti maallaqa kaashirraa qabu sanirraa hir'iseeti expense jala dhaqee hayaa jechuudha. Expensiin ni hir'iste waan taateef jechuudha wanti isaadha. Kanaafuu kaapitaala jalqaba qabeessa sanirraa hir'isanii jechuudha. Kanaaf amma asitti qarshiin 850 tun kiraa ji'a kana kafalee jechuudha. This is known as rent expense. Always when right hand is increased, the left hand is also increased. Where right hand is decreased, the left hand is also decreased. Look at this transaction. 850 is minus under here. It is expense that rate we call it rent expense. At the same time, it put under here expense jala taa'ee jechuudha jilatti sila as jalatti qarshii 850 kun expense dha. Kanaafuu akkasumatti kan achi yeroo irritu kunis asii irratti jechuudha. Dhumarratti immoo maal godhanii the company paid dividend of 1,000 in cash to shareholders. Abbootii shareholderii yookaan abbootii aksiyoonaa saniif immoo dhumarratti maal godhee qarshii 1,000 kaapitaala qabu sanirraa baasee kanneef jechuudha abbootii shareholderiidha. Asitti qarshii 1,000 hir'ise qarshii 1,000 gizee hir'isu asitti dhufee maas dividendii jalatti jechuudha. Dividendii jechuun qoqqoodee waan isaan tirifii rakkatanii adda qoqqoodan san jechuudha. Addan qoqqoodatan san jechuudha. As jalatti maal godhee this is dividend. You should have remember this. This is service revenue. 8,000 is service revenue. Which service revenue? It is put under here. This is rent expense and also this as the red color is shown it. This is dividend and this is dividend. Now at the last qarshii 25,000 ida'uu 8,000 gizee goone meeqa arganna 25,000 ida'uu 8,000 gizee goone qarshii 33,000 arganna. Qarshii 25,000 ida'uu 8,000 meeqa ta'a 33,000 ta'a jechuudha. 33,000 hir'isuu jennaan ammaas asitti jechuudha. 33,000 hir'isuu qarshii 850 gizee ta'e qarshii 32,000 fi 150 ta'a. Hir'isuu jennaan qarshii 1,000 gizee irraa hir'isne meeqa ta'a? Hir'isuu qarshii 1,000 gizee goone qarshii 31,000 fi 100 fi qarshii 50 ta'a jechuudha. This is only cash. This is cash. Kana booddee kaashiin keenya kun maali? Qarshiin callaan jechuudha. Qarshiin nuti jalqaba kuufanne san eegana wanti irraa fudhanne hojii hojjennee arganne yookaan galii nuu galte kiraa manaa gaafa irraa hir'isne dividendii waan gartee abbootiin shareholderiin tirifii dhufe san adda hiratan walqixa kaashiin keenya meeqa ta'a? Qarshii 31,000 fi 150 ta'a. Equipmentiin qofti maasiisa jalatti qarshii 700 jira. If there is another equipment under here, we added them all of them at one together, then put under here. Maal goonaa equipmentiin kun silaa ka biraa jiraate qarshiin 7,000 kun ka biratti ka biraa silaa jiraate walitti daanii akkuma as jalatti walitti daanii hir'isne kanatti asittis wal jalatti
walitti daanii keenya garuu immoo asitti 1700 qofa waan qabna waan ta'eef 1700 kana keenya jechuudha. Ammas waan isinii galuu qabu icciitiin asitti isinii galuu qabu maali? Silaa bikka kanatti jecha asseetii kana jala sappilaayii equipmentii laandii akkaawunti riisiifabiliin jiraates isaanuu akkasumatti kopha kophaadhaan gabbuusnaaf jechuudha. Kaashiis kopha gabbuusna, equipmentiis kopha gabbuusna walitti daanii walitti daanii booda walqixaa achi warri jiru kun asseetii jala warri jiru kun kophatti bikka kana ta'a jechuudha. Laalamma kanaafuu 31,150 ida'uu qarshii 7,000 goone yoo goone meeqa argannaa? Qarshii 38,150 argannaa jechuudha. Amma wanti asitti isinii galuu qabu walqixaa achi warri jiru qarshii 38,150 jechuudha. As jalattis akka walqixaa asiis warri jiran kun warri haandiraayitii jala jiranii isaan liyaabiliitii wanti maallaqa namaan kan itti ganaa kafalluu fi ikiyotiinis walitti dabalamtee isaan kun hundinuu 38,150 dhufuu qabanii mee ilaallu. Akkaawunti peebilii yookaan idaan namaadhaa kan nuti idaadhaan binne qarshii 7,000 nurra jira. 7,000 akkasuma gabbuusna. Sheer kaapitaalii bikka kana jira. Sheer kaapitaalii jechuun maallaqa isaanii yeroo jalqabaatiif waliif buufatan san jechuudha. Qiyaasuma kana pilaasiin tunis pilaasuma kanaan gabbuuti. Sheer kaapitaaliinis qarshiin 25,000 jalqaba qarshii 25,000 akkasuma gabbuuti. Wanti asitti isinii galuu qabu maali? Akkaawuntiidha malee maallaqni jalqaba keenya sun hin dhumu yoo jettani maal isiniif fakkaate? Kun akkaawuntiidha. This is account. For that matter sheer kaapitaaliin keenya qarshiin 25,000 akkasuma gabbu'a. Riiveniyuun ati arganne meeqaan asitti meeqa ture? Asitti 800,000 ifama 800 daballee asittis 800 daballaa jechuudha. Maaliif riiveniyuu kana jalatti riitiningii jala kaa'ama waan ta'eef. Kanaafuu 8,000 kunis akkasuma kophaadhaan gabbu'a. Ekspensiin baasiin nuti baasne immoo qarshii 850 kiraadha. Kiraa manaa jechuudha. Rent expense kan jenneen sun. San booda maal ta'e qarshiin mallattoon maayinasii tun akkasuma maayinasii hojii gabbuuti wanti isinii galuu qabu laal. Maayinasiin tun akkasuma maayinasii hojii gabbuuti 850 akkasuma 850 jira. Dividendiin dhumarratti waan isaan adda qoqqoodan qarshiin kumni takka isiinis akkasuma ta'e jechuudha. Amma asitti akkuma reefu jenne qarshii 25,000 iddoo qarshii 8,000 qarshii 33 taati. Qarshii 33 qarshii iddoo qarshii 7,000 yoo goone qarshii meeqa taati? Qarshii 40,000 taati jechuudha. 7,000 iddoo 25,000 walqixinni ta'a 32,000 iddoo 8,000 40,000 hir'isuu 850 meeqa ta'a? 850 yeroo irraa kaasnu isa kanarraa gara gaafa 850 kaasnu 40,000 irraa jechuudha. 850 yeroo kaasnu 40,000 hir'isuu 850 gaafa goonu meeqa argannaa? 39,150 arganna. Hir'isuu qarshii 1,000 gaafa jenne immoo hir'isuu qarshii 1,000 gaafa jenne 1,000 gaafa irraa kaasne meeqa argannaa? Qarshii 38,150 taate jechuudha. 38,150 birrii taate jechuudha dhumti isaaniidha. Wanti asitti isinii galuu qabu icciitiin isaaniidha. 38,150 asseetii jalatti kaashii fi equipmentii qofti walqixanii ta'a. Liability plus security or account payable plus share capital plus revenue minus expense minus dividends. All of them are equal at right hand side as well as at left hand side. Kanaafuu harka bitaatii fi harka mirgaatiinis walqixaasiinis walqixaa jechuu jirri 38,000 fi 150 as jalaas 38,150 jechuu. Kanaafuu isatti aanu viidiyootti aanu ilaala.